Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota keenya hordoftoota YouTube channel Beer Jaalalaa akkam jirtan daawwattoota keenya isiniin jechaa har'a guyyaa Iida lammaffaati guyyaa Jummataati jechuudha. Akkasumatti baga guyyaa lamadaatiin illee isiniin ga'e jenna. Guddaa galatooma ulfaadhaa. Har'a wallahi baay'ee namni keenya baay'een har'a waan nu daawwataniif subscribe like share godhaa isiniin jenna. Gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kun egaa manzara ijoolleetillee kaayamee jira. Manzara kana keebsitila itti bareedansa akkasumatti uummata keenya kan agartee biyya adan jiran jechuudha. Uummanni keenya kun hanga ammaa bilbilee oguu gaafannee waan nyaataniis hin qaban, waan dhuganiis hin qaban, waan uffataniis hin qaban. Mee uummata kanaaf maaltu mala? Uummanni diasporaa biyya agartee Awurooppaa keessa biyyoota Ameerikaa, Kanaadaa akka Awustiraaliyaa fi Dubaayii fi agartee kan biyyoota Awurooppaa kana keessa jiran, kan biyyoota Eeshiyaa biyyuma Arabaa kana biyya guddatte keessa jiranis akka Qaatar, akka Oman, akka Lubnaan uummanni jiran jechuudha. Mee uummata kanaaf furmaanni maaltu dhufa waan isin gaafachuu barbaanna. Uummata kanaaf furmaata fiduu dandeenyu itti yaaluun barbaachisaadha. Warroonni immoo chaanala daawwachaa jirtanis akkasumas subscribe like share gootanii viidiyoo kana uummata sun biraan akkanaan geessanii isin gaafata. Warroota diasporaa jiran jechuudha. Waan kana laaftutti ilaaluu hin qabnu. Uummanni kun daa'ima keessa jira, dumartii keessa jira, warroota agartee dadhaboota warra agartee qaamni isaanii dadhabaatii keessa jira jechuudha. Kanaafuu uummata kanaaf furmaata maal finnaa waan isin gaafachuu barbaada. Nutillee dandeettii waan hin qabneef uummanni keenya nutillee waan dandeettii hin qabneef nutillee biyyuma sun waan jiraanneef furmaata fiduu dandeenyu tokkollee hin qabnu akka mataa kiyyaatti. Kanaafuu mee yoo dandeessan furmaata waan fiduu dandeessan uummata kanaaf furmaata godhaan isiniin jaa. Kanumaan isin gaafachuu barbaada. Guyyaa Jimmataa kanaanis rabbiin baga Iida lammaffaa guyyaa Jimmataan isiniin gahe jenna. Eid Mubaarak isiniin jenna. Akkasumatti uummata muslimaatis ta'e uummata amantaa biraatis ta'e uummanni Oromoo sabaa sablammiin addunyaa kanaa hundi keessanuu Eid Mubaarak isiniin jenna. Baga ayyaana muslimaa ayyaana Iidal Fitrii Iida Soomanaa kanaan isin gahe isiniin jenna. Kanaafuu warroonni agartee waan kana keessaa agartee Oromoo yomman quba qabaattan akkan hin daganneen isin gaafadha. Akkasumatti warroonni chaanala qabdanis viidiyoo kana subscribe like share gootanii facaasuu isin gaafanna. Guddaa galatoomaa ulfaadha. Eid Mubaarak isiniin jenna. Hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum.